kun waan addaa jechuudha wallahi maqaa isaas nuun wallaaltanu kijjoo jedhama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota my family jirtu nagaa keessanii jabaattu nu nagaa keenya alhamdulillah sin nagaa keessanii bukkaan jira simbira nu bira kuno bukkaa rooba nagaadha ka alhamdulillah sababa bukkaa sinarraa babbanne yeroo bukkaa roobuu viidiyoo raabuun illee nama majaatu kanuma keessa babbanne isiniin jechuu kooti hordoftoota keenya. Kuno ammo bokkaan xiqqoo sinurraa caamennaan isinii dhufneerra isiniin jara nagaa keessanii jirtu jawaattu harrammoo mukaadil maaliin dhuftee jechuun keessanii noolu bokkaan caamennaan jechuun keessanii noolu waan baadiyyaadhaan jechuudha. Hadda lafa hoggaa 2-3 waan ijaan hin argin hargadhee hadda naa dhufee waliin ilaalla isinitti agarsiisa. Share like no godha subscribe no godha warri maatii keenya hin taane maatii keenya nuu taha. Kun akkasitti nyaadhaan jira ammayyuu wallaa waan addaati hordoftoota keenya yeroo argitan isinillee nullee yaanni irra suusofneerraa jettu garaana gubduu amanaan beekaa garuu immoo abshiraa inshaallah isinis hin qaqqabduun isiniin jira kunoo irraa jammaree raayuu nyaachuu jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota keenya wanti baadiyyaadhaan nu dhufee hadda akkasittiin waan kajeellee suusofnee arganne hadda waggaa meeqa waan nyaatiin fa'i arganne akkasittiin kijjoo dhadhaa dibataa dhadhaa nyaataa wallahi warra baadiyyaa kan warra baadiyyaa kana maatii keenya jechuudha. Kan maatii keenya amgana jennee fixuus hin dandeenyu himuus hin dandeenyu rabbi umrii jiraanuu faqaxxalu yeroo magaalaa keessatti jiran immoo waa hedduu saama maaliif magaalaa keessatti hadda dhadhaa kana jechuudha. Dhadhaa amma argitan kana isinitti agarsiisu qobaatti isinitti agarsiisaa jiru kana yoo bituuf jira 150 jedhu gabaa keessatti jechuudha. Kan argitan kana mola birri 400 akkasii gadi hin bitamu jechuudha. Wanti hundinuu qaaliidha garuu alhamdulillah baadiyyaadhaan nama qabaachuun gaariidha. Kun immoo kijjoodha. Kijjoo immoo yaa wallahi yaa hordoftoota faamilii keenya kijjoo kana kajeelee oggaa 3 wayii gaheera jechuudha. Walumaa galatti eegganii nyaanne baay'ee tokkoon suusa'ee akkasitti waan suusa'een argadhee kajeelee yeroo ulfaa kana immoo waan baay'ee nama kajeelchisaa waan baay'ee nama barbaachisaa hin beektu siniyyuu kanaan hordoftoota keenya kana fakkaata wanti baadiyyaadhaan dhufe du'aayinaa kadhaa fi maatii kootiifsi yoo kanaan hadda akkasittiin bu'aarree fataa jennee kunoo ittoo saanaa arganii akkasittiin fataana godhe maatiin kan koodhaa alhamdulillah isiniinis rabbiin ittiin ga'ee singalchee ittiin ga'ee sina gammachiisu inshaallah. Kanaan hadda bu'aarri keenya dhadhaa ittoo saa kijjoo warreen kijjoo kajeellee irra jettan lakkoofsa tokko warreessaa lafa wanti jalatti an kajeelleen argadde waan ta'eef isinis akka koo kajeeltanii ittu ta'e yaada keessan kunoo aannan owwaa ilmame jechuudha. Akkasittiin waa baay'ee hadda internet raanu raabaniyyuu hin jiru waanuma sin barbaachisee arguu feetanii arguun argachuun ta'u jedha garuu Oromoonni garuu ammuma ijaan argamu namatti tola. Kanaaf isin agarsiisuu barbaade gammachuu kan kommo gammachuu keessanii jedhee isin agarsiisuu barbaade hordoftoota keenya. Kanaaf yoo isinitti tole viidiyoon keenya
like nu godha yaada keessan immoo comment jalatti nu barreessaa subscribe nu godha warri maatii keenya taane maatii keenya nu ta'an isinin jedha hordoftoota my family isinirraa babbadu keenyaaf immoo dhiifamaa isinin jedha hordoftoota keenya isin jaalanne isin kabajna amma kun bakka akkasittiin viidiyoon keenya hadda kana fakkaata gammachuun kan kwaadda sakkasi kana fakkaata isinin jedha inshallah karaa fuulduraattis immoo waan babbareedaa qabannee isinii dhufna isinin jedha hordoftoota kanko share like dagatina waan isinitti dhagahame immoo comment jalatti waxxansuu keessan isinin jedha galatooma